Harka fuune dhaggeeffattoota fi daawwattoota Ababaa YouTube jalatti argamtan har'a akkaataa nyaata aadaa Oromoo jechuudha. Nyaata aadaa Oromoo marqaa gochuuf deemaa jechuudha. Har'amee marqaa nyaadhu na godhee marqaa hojjechuu deemaa jira jechuudha. Annaan afaana turaadha, wantoota itti goggodhu hundumas ilaalaa isiniin jedha. Bishaan danfeera, wanni isaattiin xinneessee ibidda isaa amma jechuudha. Danfee ture ibidda itti xinneessee jechuudha. Annaa bishaan danfeera jechuudha. Amma isaan booda ashaboo xiqqoo ishii itti godha, isaan booda daakuu itti godha jechuudha. Annaa nafaana turaa isiniin jedha. Xiqqoo ishiin hojjedha jechuudha, baay'een hojjedhu. Maaliifi ana qofatu nyaata waan ta'eef jechuudha. Annaa isa kana itti godha jechuudha, daakuudha. Natti toluu didee maaf ofuma kiyyaafeen waraabaa jiras waan ta'eef jechuudha. Bishaan danfaan qaba tureedha kan maashiniitti danfisee jechuudha. Bishaan nan danfisannaa amma jechuudha. Bishaan danfiseen bishaan itti naqaa jechuudha. Bishaan san itti naqeen qadaada, isaan booda inan takatakaa jechuudha. Yeroo inni bishaan san fixateen deebisee sirriitti aarshaa jechuudha. Sirriitti aarshaa yeroo inni bishaan san fixate jechuudha. Amma bishaanan danfisee itti naqaa jechuudha. Akkuma furdate kanatti nafuu isaan booda bishaan sanaan takee yeroo raawwateen sirriitti wanni jedha jechuudha. Aarshaa hanga dhumaatti nafaana tura. Kinoo amma bishaan itti naqaa jechuudha. Bishaan nan danfisee laata. Bishaan danfaadha jechuudha. Hangana jechuudha. Ijoollee Oromoo kan taate sabboontuu Oromoo kan taatan kan kana wallaaltanii jirtanii isiniin jedha. Hojjechuus ta'e waan nyaachuus jechuudha. Inni kun amma bakka ofii isaatiin bishaan yeroo inni fixate bakka takattakee yeroo inni fixate sirriitti aarshaa jechuudha. Dhuma isaati isinitti agarsiisan afaana turaa isiniin jedha. Dhaggeeffattoota koo marqaan keenya dhumeera kinoo kana fakkaataa jechuudha. Ijoollee mana madaamii keessa jirte yeroo tokko hojjedhaa nyaadhaa. Nyaata aadaa biyya keenyaa jechuudha. Yeroo baay'eedhaaf nyaanni irra garuu hojjedheera jechuudha. Isiniin jedha furna duqeetirraan hojjedhee garuu baasee akkattan hojjedhe isinitti agarsiifne maaliif isinis wallaaltaniitii mitiin beektu waan ta'eef isinitti agarsiifne baay'ee isaa natti toluu dides kaameeraa qabaa hojjechuun jechuudha. Innaa kana fakkaataa hanga xinnoo xiqqoo isinitti agarsiise malee hunda isaa isinitti hin agarsiifne. Sa'aatii baay'ee fudhataa jechuudha. Ganaa hanta kattakee sirriitti bilchaate maal jedhe isiniin jedha. Innaa kana fakkaataa isiniin jedha kottaa nyaadhaa. Ani roobbiin itti dabalee keessa sa'aatiitti adii kana roobbiin itti godhee isin yoo barbaaddattu gochuu dhiisuu dandeessu akka biyya keenyatti jechuudha.
biyya keenya roobbii ittiin dabalan asumatti YouTube irraa moo TikTok irraa argee yoo itti dabalee garuu mi'a jaaladheera. Inni kana fakkaata. Isiniin jedha ijoollee keenya koottaa nyaadhaa isiniin jedha. Inni akkana fakkaata kan baay'ee bareeda isiniin jedha. Inni majammara bishaan ho'aa tashaboo zayitii yeroo itti godhu ግን isinitti agarsiifne dhiifama. Maaliif kaameraa qaba hojjechuun baay'ee ulfaata. Namni si qabu tokko namni si waraabu tokko otoo si bira jiraatee gaariidha. Naasa isinitti hin agarsiifne jechuudha. Zayitii ashaboo bishaan isaan booda bishaan yeroo dafnetti daakutti naqanii waliin gaanii bishaan itti naqu yeroo bishaan sanaan takattakee fixate sirriitti haasha'u isaan booda sirriitti erga haasha'anii booda bakka kan kana fakkaatu kana ba'aa isiniin jedha. Bannaana jalaa qorreera marqaa qorraani hin nyaatamu isiniin jedha. Nagaan naaftaa yeroo biraa dammoo viidiyoo biraatti hanga walitti deebinutti nagaan kiyya bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Nagaan naaf turaadha. Baay'een sin jaaladha isiniin jedha.